Ashama harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota YouTube fu'aarchoo jalatti argamtan nageenyi kiyya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti isin bira haa gahu jechuun barbaada. Ayyaane sagantaa bashannanaa egaa haal akkuma beekamu kaameraan keenya gara TikTok irra imalee funaanatee as dhufee isiniif qabadhee dhufeera. Viidiyoo tokko kaasatti hanga dhumaatti fataa jedhaa jechuudha. Kanaafuu shamarran garaadhaa waa qabdan yookaan ulfa jechuudha ilaaluun dhorkaadha. Dhiirri immoo gafiira keessanii walloltanii funyaan dhaabaa jirtanu ilaaluunis dhorkaadha jechuudha. Kanaafuu viidiyoo hanga dhumaatti dhaggeeffachuudhaan fataa zanaa jechuu barbaadan. Warri haaraa dhuftan immoo subscribe godhachuudhaan maatii obbo Naayimar Fuwaad ta'a. Isin jaallanna nooruu anaa dhufu jenna. Warri immoo viidiyoo kana dhaggeeffattan laayikii osoo hin keessaan bahidha. Ulfaadha. Yoo diddan immoo tuqaa hammuma kana tuqiin jedhe tuqii. Akkasin deekoo. Ejjen keessummaan keenya kabajamaa fi jaallatamaa የሰሞኑ አራዳ ማለት ነው። በአማርኛ የሰሞኑ አራዳዎች ማለት ነው። jechuun warra araadaa reef bilchaatanii jechuudha malee jechuun jiidhina namni jiidhaadha garuu araadummaadhaa fi isa raappi jedhamu kana jammaraniiru natti fakkaata. Fiqiriis illee isa karameellaa walii kennu isa maastikaa afaan wal kaa'uu keessaa bahanii gara biyya alaatti imalanii jechuudha. Kaameraan keenya kan to'ate tokko mee isin affeereen deebi'a. Waan kanarraa waa meeqa hubattu? Mee haala kamiin akka jaalalli ibsatamu bara hammaa kana jechuudha. Keessummaa kiyyaa awwalaatiin yookaan dursaatiin wal isin barsiisee walitti deebina. ሳላገኝ ደስታ ሙሉካስ ባለኝ አንቺን ማፍቀሬ አራዳ መሆን ይቅርብኝ ዛሬ ልቤ በልብሽ ተረቷልና በፍቅር አምላክ ነየኔ ዝኖ መለወር እኔ ኤጀን ከነፈካታ ኩነ keessummaan keenya irraa jechuudha. jechuun an asirratti waan ajaa'ibaan arge jechuudha. Maaliif jaalalli TikTok irratti eegalamuusaa hundi keessan gurraa qabaachuu qabdu. Maaliif eengaddas dubbadheen ture waan kanaa. Egaa inni kun immoo ammas akkuma itti fufetti jira wanti kun jechuudha. Hir'isaa jedhee si dhorkeen dhadhabee jaalala amma kana booddee tarkaanfii inni lammataan gara kamitti deemaa jiru beektu gara wal gochuutti deemaa jiru jechuudha asirra taa'anii jechuudha. Naayimar Fuwaad maal jedhee naan jedhaa qurbattii wallaaltuun sun maal jettee naan jechuu keessa hin argitu. Jarri kun wal dhungataa hormaffii wal waxaahaa wal maal jedhaa wal maraachaa bahu jamarree miti. TikTok irratti yoo jarri wal hojjenne qurbattiin Naayimar Fuwaad wallaaltuudha naan jettu. Ilaa isinii jedha. Amma inni akkanaa kuni warra dur karameellaa godhee wal dhungatanii baddaa keessatti jechuudha. Warra baddaa keessatti guddate jara makiinaa inni guddaan dhufnaan wey makiinaan ni haadhoon dhufe kayyaa hin deekoo makiinaan ni haadhoon dhufe kaa isiin kun ilmoodha isiin kun ichiikoo inni haatwaan achi warra jedhamu jechuudha. Ilmaan boottii jechuudha. Tu makiinaa guddaa itti dhufe inni kun isa nama nyaatu. Inni kun isa hangafa. Inni kun immoo isa quxisuudha. Warra jedhamu jechuudha jarri kun. Eengedda biyyaa inni bahanu egaa haala kanatti jaalala jira jechuudha. Ibsataa jiru jechuudha waan nama ajaa'ibuudha. Guduma tsi'uu jetta Tigireen. Wanti na ajaa'ibee mee sirba jarri sirbaarantu na dhibee jechuudha. Sirba jarri sirbaaran mee ilaala dhaggeeffataniitu garuu. Iskistaadha sanaayyuu iskistaadha afaan miimaaltu afaan namaatti jararaa sabe saayyuu boo. ሳላገኝ ደስታ ሙሉካስ ባለኝ አንቺን ማፍቀሬ አራዳ መሆን ይቅርብኝ ዛሬ waan inni jedharu beektaa obboleessa koo wannimee zafanuu min iyyaalee ነው maal jedhaara yoonni albaatii faandoo siin jedhes beektaa reeti waan isaa kana garuu wugish ilmaan wagishii wagish delphaa sakkanaatiin akka fardaa utaalu kun sagalee teeppii dhagaye maali eessa kun hin jedhe biyyi isaa eessa targama daata kun
xoxobiidhaa isin xoxobiidhaa Itoophiyaa keessaa eessaa isin bakka samaayiin itti dhaabbatu sanaayi tabba gammadda samaayiin itti dhaabbatu yeroo achi gara katamaa magaalaa kana dhuftan makiinaa as baqattu isin maa isin hin beekaa jechuudha warra akkanaa warra akkasiiti yoo mee gurbachi fayyaa akka tokko ka'a keessaan akka utaaluu wayii qaba mee keessaan akka utaaluu wayii qaba isin agarsiisa mee sirbaatuma dhaqee daratii kana fayyikawa haalaan agarsiisaa jira daratii jechuun isa fuuliin guute mee laalla isa ni fayyaa akka tokko keessaa sirbaa dhaqee maal hin talootti immoo nyaachuun moo tirarra'uun kee maal hindeekoo maal dura mee gurbaan ni fayyaa akka tokko keessaa utaaluu wayii qaba mee laala deebiyaati keessummaa keenya lammataatti deebinaan laayikii tuquudhaan bashannana gaarii ስወድሻለሁ ያንቺ ችላት በይ ስወድሻለሁ በይ ያንቺ ችላት በይ Eeyyaniga kunoo kana fakkaata hoo akka tokko gurbaanii keessan ምንድን ነው እሱ maal jedha ramma sirbichi abbee sirbichi maal jedhee albaatii siin jedha ram faandoo fa'i siin jedhee si arrabsaara bar mbeettu wanti mbeettaa afaanicha beettaa maal afaan oromoo afaan kee immoo sirbituu ishii Malio, lupa kaya, si malim sin berbadu, wana kasih sin jalan tak serbi bayar jerap. Mana fangken nak kevan tu wan yal bati fando sin jadi malim bek tak kena indeko. Au, yara besu aku ndak kan jadi melian. Ye ni kesumang ke jalur sa, kana fakkat. Lamma ta asrat tergam tani garu, jikoti fi jike sawali nargo itu. Kabri ke sanatu, lah kabri ke sani wati sin bubai. Lammat, berwal gocu fi asrat. Jen kesumang ke ya, lamma ta tu monijum. Jarris kunoo asumatti argamu baga gara obbo Naayimar Fuwaad stuudiyoo isaaniitti baga argamte jechuudha baadha mee kottuuti asirratti takka bisheek jedheeti daawwattoota kiyyaa wal bariitii deebi hayyee. Hirkannoo jireenyaa isin qabaabdi dhugaan na jaalatti lubbuu sin adabdi. Hirkannoo jireenyaa isin qabaabdi. Kunoo kana fakkaatu keessummaan kiyya lammataan egaa daawwattoota kiyya addanatti argamtan umarti keessan waan ajaa'ibaa yaalaa jirra jechuudha har'a. Jarri kun immoo eessatti beektu maal godoodhuma wayii keessatti yoo Allah ishiin kun Suudaanii keessatti fakkaatti. Ay banni jennaan badduu baane baranaa jette Suudaanii amma Suudaanii keessatti kun to'atamuun isaa. Migarmeno gara Suudaanii kana ammoo tasa eegalamee jira amma wanta akkasii kun ergasiillee wanta akkanaan jiru namumti miidiyaa kana feesbuukii kana illee fayyadamu hin jiru bara durtu Suudaanii keessa amma garuu waan ajaa'ibaa argaa jira Suudaanii keessatti migarmaal amma indeen koo maaliif wal qalliftanii wal fixxanii bara wal fixxanii jechuun agaane utuma wal gootoo dhaqaattanii iji tokkotti wal galchitanii maal jirran akkas jedhaaf suuta jedhaa malee inni kun hin beeku waan akkanaa inni indee koo itti rarraa'in ati ajjeesaa harta biyyatti jechuun yeroo biyya jirtu intalli kun dhiiraan haasa'uun beektu abbaatu eega maatiitu eega waan ta'eefu takkaa itti bu'ameen ta'een beektu jechuudha tokko istaayiliin jarri agarsiisan garuu istaayilii karameellaa wajjin nyaatamu baddaa keessatti jechuudha yeroo baddaa keessatti dur akkana walitti maratameetu ilaa ولا بيت ولا كراميلا كراميلا والله لازم أنسى جالت أبا سلبون كوسيبا ولبون كوس كيسا هبا وبرا كبركة الفقي آمد مري سكيسا هبا ونجد يا رب إيش بقول لك تلين أني أراك الفترة جدي ميجا كنا راي يبو لبون كيسا هبا ونجد يا بار سلام استايلين كيسا نكون بيالا تندلو Istaayiliin kun barahaa keessatti hafe badda daree keessatti hafe ndeekoo bakka bishaan waraaban sanatti fayyee hafe jechuudha. Bakka bishaan waraaban sana keessatti hafe jechuudha jiran. Kanaafuu gurbaanni kun egaa sirbillee sirbuma siiduriiti istaayiliitiin illee akkaan ajaa'iba sirbattiin illee haalaan nama rarta jechuudha. Sirba siidurii siyyoo baddaa keessatti dur wal dhungatamaa karameellaa jennee albaafamu sanallee.
Ya Rabbi isa gonda kan jadi malah indeko es mana kira kepada indeko me ko tahu yang tu kau dara aku itu ulti marah hati sih mal pun usah ilaya umil ama ulti badan umit yo mal indeko tok kira bayi male setimi okte na tok kira furat debati mo ya gajala la wanja dulu dekam ana le tadi Ejani keessummoonni keenya kana fakkaatu daawwattoota keenya bashannana gaarii akka isiniif ture abdii guddaan qaba. Naaf jiraadhaa yoo isin jiraattan anillee isin bashannansiisa. Dhagaa hunduma keenya Rabbi nagaa haa godhu bakka jirtan maratti nageenya isiniif hawwaa jechuudha. Warri haaraa dhuftan sabiskiraayib godhachuudhaan maatii bashannanaa ta'a maatii jaalalaa ta'a kanuma baay'inna nuti kan nooruu jenna wanti dhabame hin jiru. Wanti dhabame hin jiru. Noo dhibee maaltu dhibee jarana. Laayikii tuquudhaan hundi keessanuyyuu osoo keessaan baay'ee laayikii tuqaatii sheerrilee waliif goggodhaa hiriyoota keessaniif bashannana gaarii akka ta'u abdii qabna. Itti aansuudhaan kanuma wanta jechuu barbaadu sagantaa lammaffaa hanga walitti deebinutti halkan gaarii isiniin jedha bashannana kaleessa darbe waan adda addaa immoo iskiriina kanarra isiniif kaa'aa jechuudha achirraa argattanii seentanii dhaggeeffachuu dandeessu halkan gaarii baay'ee.